namu rifeensa keenya ciranne rifeensa keenya qulqulleeffanne uffata kaayyoonni keenya uffatanii itti ilaal akkatti keessa jiran nutti garsiisan san nuus addunyaatti mul'isuun nurra jiraata gaafa Baqqalee Garbaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni channel Naafi fi Khadiir marti keessanuu isin hundi akkuma kiyya kana jirtani dhugaa rabbii dubbachuuf eegaan suuraa Jawarii fi suuraa Hamzaa Booranaa fi Baqqalaa arke baay'ee takka wallaahi mataan kun amma fuula kiyya dhaqadhee dhufe ergogguu si milmaan irraa dhaabbachuu idi bakka baay'ee hedduu waan biraa keessa galee of qabuun dadhabe. Jarri kun osoo nyaatanii waan fedhan dhuganii akka fedhanitti makiinaa V8 fedhan xayyaaraan bobba'anii galuu osoo danda'anii ogummaan isaanii hojii feeterraa osoo isaan hin daangeessuu hin danda'in saba Oromoo kanaaf harka gadheetti qaamni isaanii akkasiin dhumaa jira. Garuu qabsoodha, rakkoon qabu qabsoodha. Qabsoon kufaatis qabdi ka'uus qabdi. Haa ta'u malee garuu inni sabni Oromoo walitti ilaalu kun abdii nama murachiisa. Abdii nama murachiisa. Gaafa Baqqalaa Garbaa faanidhaa jiran san gaafa Wayyaaneedha. Saaliyaa Saamiifaan Juwar Maammafaan rifeensa ofirraa ciranii turanii jechaadha. Gadde yookaan agartee sagalee warra maniidhaa keessa jiru saniif ta'uudhaaf. Arra wanna kanallee nama sagalee nuuf ta'u nama sagalee jara kanaaf hayyoota kanaaf ta'ulleen arra saalfii taate. Arra jara kanaaf sagalee ta'uun haram taate. Maali boo maaltu nutti bu'e? Balaa akkamtu nutti bu'e? Mee suuraa tana laala. Mee suuraa tana laala. Mee rabbii jedhaa laala. Mee laala mee. Oromoo. Maaliif Hacaaluun gootonni obbaafatanii jiran akkuma dura jee Hacaaluu Hundeessaa namni du'e obbaafatee jira jee. Maaliif rakkoo saba isaa kalaas guyyaa inni dura du'urraa nafsiyyaa isaa keessaa baatu rakkina duniyaa dagate. Meeqaantamtu osoo Oromoodhaaf yaadu osoo galman gahin du'e. Abbootiin teenya qabsoo fuudhanii Jooritti harka laatanii itti dabarsan. Har'a Joor faayyoo lubbuun isaanii dabarte eenyu dabarsaniin gaafiidha. Saba muuguu kana saba rafuu kana keessaa dhufan bara sabni يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله. قالوا الحمد لله نفسي انجراتشونو واميك نفسي انجراتشونو واميك نفسي انجراتشونو واميك الربراتي سبخي فيدون دنديسو الرب بيخاتاتي سبخي فيدون دنديسو humna qabaatee humna teetii saba kee cinaan dhaabbachuu hin dandeessu. Maaliree jiruun? Maali jiruun? Sabni kiyya yoo gabbee dubbate rasaasarra shanama. Garuu ka abdii wal murachiisaa jiru nuyi. Ka abdii wal kutachiisaa jiru nuyi. Malee nama biraatii. أبشر حمزة أداني يورك هيتو غرانا نياته
akkasuma baqqalee garbaallee waa waan keessa jiru hin qabu Joowar Mahammad akkas inni Hamzaa Booranaa sanfaan hedduu wallahi baay'ee nama rifachiisa beektanii Hamzaa Booranaa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah astaghfirullah ya rabbi nubaasi ya rabbi ya Allah ya rabbi sabakan uf barsiisi ya rabbi ya Allah ya rabbi isa saba keenya kana burjaaje isaa jiru ya rabbi ya Allah ya rabbi ya Allah akkuma jirtanii du'aa godhaafi wanni isinidha mubbaleewwan kiyya namuu bakka jirtani anis insha Allah takka galgala kana takka bururraa eegalee rifeensa kiyya ciradhee uffata akka hayyootan kiyya uffatanii rakkachaa jiran kana uffadhee sagalee ta'uu fi hin dadhabu isinis marti keessanuu namni Oromoo taatan hundi keessanuu rifeensa keessan cirattanii akkatti isaa hayyoonni keenya keessa jiru san addunyaatti garsiisuu qabna ammarraa eegalleetiin isiniin jaa kana wanni garte godhuu qabna kanaan ala wanni takka wanni godhuu dandeenyu hin jiru maaliif maaligaa maal goonagaa baraabara rakkooti kanagaa wanni dubbachuu dandeenyu wanni biraa takka hin jirtu akka dandeessanii namoota sagalee taasne Oromoo sabako amur bilsigina pada dufani Photoshop ya ay anan ke kana to ni bakka ke aku bat ani bakka ke aku bat mal jenno amdra kana nagyan nabjira